Hello, yoo jaallatamoo kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtitti tuub akkam fayyaa keessan naguma jirtu jabaatu nageenya keessan badhaadha galata waaqayyoo gonkoo nagaan irraafaadha iddeen jirutti nagaan qaban isinii jedha hordoftoota kiyya har'as deebi'ee dhufee jiraan isinii jedha hawwiin maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu har'ammoo kan qabadhee dhufe yaanni yerootti jiramti miidiyaa irratti wanti dhaga'amu suman qabadhee dhufe yaada hundi kan nama hundaayyuu adda waan ta'eedhaaf anis yaada mataa kootii kennu barbaadeetan jechuudha so innis maali kadir Andana fi kan jedhanu miidiyaa irratti haadha manaaf abbaa warraa kan ta'an jechuudha. Ni beektu beekamoodha waan ta'eedhaaf yeroo dheeraadhaaf YouTube kanallee hin hojjetu jechuudha. So namni hundinuu hin beeka jechuudha. Haadha Faaxees kan gorsaan beekamtu TikTok irratti hundumti keenya ni beekna. Isheen biyya galtee dhufte jechuudha. Gamana kadiritti gorteetti isa wajjinillee viidiyoo ishiin gootillee argaadhuma turre hundumti keenya iyyuu yeroo duraa immoo kadir mucayyoo mana isaa dhaqxee turte tokko yeroo isiin achi baatetti warqii naafiitu jalaa badee waan akkasii jedhee dubbataa ture obboleessi keenya kadirii. Kanarratti namni yeroo aaree waan godhu tokko hin beeku jechuudha waan dubbatu hin beeku yeroo aaree hundumti keenya beekna jechuudha sababiin kan jechuun kun namatti faraduu hin dandeenyu namni yeroo aaree waan dubbatu hin beeku jechuudha amma kadir yeroo sana aaree waan namaa yoo dubbate iyyuu dhiifama gaafateera taanaan Bakka of guddisuu hin qabnu jechuun dhiifama isaa taqabbalanii Oromoon hundinuu dhiifama godhee fi waan isaaniiti miti kadir Oromoo miti kanaaf iyyuu dhiifama gochuu fi qabu jechuudha malee mana kadir haadha Faaxeetiin mana kadir maaf dhaqxee ganda isaa maaf dhaabatti jedhanii haadha Faaxee qeequu hin qabanu jechuudha sababiin isaayyuu nama ta'e kan hin dogoggoree jiru waan ta'eedhaaf maaliif mana isaa dhaqxee bakka miidiyaa kan oofamaa jiru kana jechuudha aan akka kootti kan hin jedhu nama walitti araarsuudhaaf malee nama adda baasuudhaaf utuu xaaruu dhiifne baay'ee tokko namatti tola waan gaarii yookaan immoo nama walitti araarsuun illee ofuma isaatiiyyuu bakka kun beekumsa guddaadha jechuudha walitti mufatee akka namni ta'u yookaan immoo akka namni walirraa fagaatu gochuun kun nurraa hin eegamu dheetan yaada akka keenyaatti akka kootti maaf mana kadir dhaqxee haadha Faaxeetti miti miidiyaa irratti kan ittiin beekamtu maaf dhaqxee maaf isa bira dhaqxee maaf achitti mul'atte bakka dhiiga keenya miti aaree dubbate miti waan dubbate dhiifaman gaafa amma wanatti dhiifamaa hin gaafannee jedhee nama nu garu godinaan kun qoodamu Oromoo jechuun tokkuma Oromoon tokkuma godinaan wanti isin qoodanu tokko iyyuu hin jiru akkasitti harsii arrabsee harsii akkas godhee bakka al tokko yoo dogoggore namni dogoggorre hin jiru miti dhiifama yoo gaafate dhiifama gootaniif irra deddeebitanii kan isin dhiiga keessan qeeqxan namni bakkee mamaalluuna jedhuga itti yaadame yookaan keessaan dubbatamaan jiru dubbiin kun isiniif galamiti miidiyaa irraa siifachii oofamaa jira namni afaan keenya saba keenya utuu ta'e afaan keenya beeku baay'eetu jira miti yeroo kana dhagoonuun maala jedhu ofii isaaniitiyyuu akkas wal qeequ ofii isaaniitiyyuu wal jaallatanu ofii isaaniitiyyuu akkasitti wal irratti ka'u kana malee bu'aansa tokko hin jiru jechuudha jibbaa hin facaasinaa dhagaaniif walitti bu'a nama ta'e kan walitti hin buune jiru wanti tokko uumame miti erga uumame kadiris aaree dubbate miti dhiifama isaa qeebaltanii bakka
akkuma duraan wal jaallattanutti miidiyaa irrattis taanaan akkuma duraan kabaja walii qabdanutti walitti deebi'aa tokko ta'a wajjiniin jiraadhaa malee wanti si wal qixxanii inni akkasitti arsii arrabse kana akka godhe balbala isaa akka dhaabatte akkamitti isaa wajjin viidiyoo marte bakka wanti hin jedhaman tokko hin jiru jechuudha. xiqqoodhuma ishee jechuun morma kana kan nuuf kenne akka nu asiif achi zor jennee waan hundumaa ilaalluuf na mataa kana kan nuuf kenne akka nu ittiin yaadnuuf malee akkanuma bilaasha miti duratti yaada waan tokkotu hin dubbatiin dura dhugaa maali wanta akkana namni balleessin jira mee namni aan hin balleessine jedhu qubaa baasu namni aan waa tokko badii hin godhu jedhu namatti hin faraduudhaaf hin fiigina ijoollee nama walitti muufate walitti araarsisan kunillee gahee mataasaa ajrii guddaa qaba jechuudha. Namni akka inni walirraa fagaatu yookaan immoo namni wanta tokko yeroo dubbatu namni sun kana booda akka waan fudhatama hin qabneetti. Nuti eenyudha namatti faraduudhaaf kan fiigu. Firdii dhugaa kan kennu waaqayyoo bichaadha. Ergi moo ballees nu nama miti namni balleessin hin jiru ergi balleessee dhiifama yoo gaafate bakka maaltu mana isaarraa oromoon akka aggaduu erge yeroo nama qaanaasisa dhugaa waaqee waan akkasiin dubbatina namarraan hin bareedu waan namarraa miidhagne adda baafne beekuu adanteenyu amma kadar dhugaa baay'ee tokko nama dhiba kadar sababa biraa gootanii bakka isa hin barbaannu jettaniiti sababa kan sabni dhiigni isaa akka mana isaan dhaqne kan irraa dhorkitan moo aluma tokko badiinni dubbiinni dubbateef namni yeroo aaree waan dubbatu hin beeku bakka dubbate dhiifama gaafate yoo dhiifama gaafate dhume walitti deebi'amu maaltu saba isaarraa aggaduu isin erge ala dhiqatan uffataa miti xurii ta'e yoo miican kan walirraa ba'amu oromoo tokkicha tokkuma yoo akkam dhiqata walirraa ba'uun hin danda'a kanaaf iyyuu waliin qeeqinaa isin jedha duftootatti warri akkasitti miidiyaa raasiifachaa haasaa waan hin taane waan xixiqqoosi funaantanii ingirdaada gootanii balleessitan miidiyaarraa yookaan views argachuudhaaf taanaman galuu wal qeeqanii view argachuun immoo uummata tokkotti faayidaa hin qabu na maaloo waaqayyoon sodaadhaati wanta akkasii aan oromoorraa hin eegamu uummata tokkoyyuu hin yaadu garuu immoo wanti ta'ee mul'ataa jiru jedhame miidiyaa irratti waan nama qaanyaasisu bicha bakka waanuma wal nama jibbisiisu bicha maali kun jibba facaasuun ammana naan akka kootti utuu dhiiftan ijoollee isuma inni balleessu jalqabumayyuu miidiyaa irratti baasuun iyyuu hin taane nama tokko lama hiriyaa isaa waamiyyuu keessaan fixate maal qaba ture na waliin qeeqinaa saba koo yoo nuti wal qeeqnu sabni biraa immoo waliifuun tolanu jedha kanaaf yoo waliin qeeqinaa ijoollee walitti mufattan dhiifama waliif godhaa inni balleessus badiisaa amanii dhiifama akka wal gaafatu gochuudha malee bakka kana booda isaaf dhumatti isa mana isaa hin gayina isatti hin dhiyaatina jettanii achumatti waliin xareeffatina tole na kadir balleesseera miti al tokko dhiifama godhaa fi ofitti qabaa saba keessan isinirraa ba'e eessa yoo dhaquu hin danda'u isiniif gala miti kanaaf iyyuu al tokko yoo balleesse dhiifama gaafateera yaada amma wanatti balleesse dubbate miti wanti al tokko afaan namaa keessaa ba'e garaatti deebifamuu hin danda'u isiniif gala miti aarii dubbate miti dhiifama godhaa fi gara qulqulluudhaan rabbis kanuma jaallata jechuudha እና
miidiyaa irratti fudhatamaa yookaan immoo beekamtii argachuu qofaaf wal dheessuu yoo ta'e waa tokko faayidaa ittiin qabu jechuudha. Sabni baay'een akka inni nu tuffatu, sabni baay'een akka jarri waliif iyyuu hin tolan hin jedhu godha malee faayidaa inni kan biraa dabaluu hin jiru. Ani akka goote ati faaxee maaliif mana Kadir dhaqxe hin jedhu baga dhaqxe. Dhiiga sii bira dhaqxe miti. Kadir orumaa miti kan keenya miti. Dhaqxe akka dariittis yoo ta'e nuti tokkuma Oromoo tokkuma jechuun gandaan wanta adda nu baasu hin jiru. Lammaffaa immoo obboleessaa kiraasiidhaaf ta'a jechuudha. Waa tokko rakkoo qaba. Maaltu haasaa amma kana guddisee miidiyaa irratti waan guddaa taasifamee dubbachi. Adara itti yaadaa bal'isaati itti yaadaa duran isin jedha. Warri haasaa xixiqqoo akkasuma miidiyaa irra baqa miidiyaa irratti malee ta'uun dhumuu keessaa. Dhugaa waaqayyo nama qaanfachiisa waan akkasii hin godhina lammeessaa yookaan immoo akka namni walirraa fagaatu akka namni adda bahu hin godhina. Tole aan akka gootti amma yeroo dubbadhu gana yaada mataa godhee dubbachuutti hin jira jechuudha. Akka gootti yoo yaadu bakka kun ta'uu qabu. As tokko namni dargoggoree dhiifamuu gaafate dhiifamni isaa qeebalamuu qaba. Walitti deebi'anii akkuma duraaniitti jaalalaan nagaadhaan hawaasa isaa miidiyaa irratti wajjiniin taphatanullee wajjiniin